Saduran naannoo Ginniir naannoo Gaasaraa warri jirtan yaada keessan kennaa. Yaada keessan kennaa. Maaltu duubatti hambisee eenyu komannaa Abiyyitu dhufee chitti Ginniir fi Gaasaratti karaa nu hojjetamoo structure mootummaa wal qabatee jiru yookiin maal jedhama structure abbo caasaa mootummaa wal qabatee jirutu uummata sanaaf quuqamee halkaniif guyyaa tattaafatee hojjetee uummata sana boqachiisamoo maali kan jedhu sana si wajjiniin yaa caasaa jedhama. Isatu hojjeta waa maraaf eenyu komannaa isa milishaan achitti waa meeqa godhuuf jiru asittiin wanti nuti goonu wanti nuti wal nyaannu wanti nuti wal qeeqnu maalidha eenyurraa maaltu eegama kan jedhu sana kaasuu barbaadeeni. So maalifi asteenyee waan baay'ee argina Finfinnee keessatti wantoota hojjetaman baay'ee argina. Kanneen faarsaa oolus baay'eetu jira kan dubbannus kanneen faarsan baay'eetu jira. Waan hojjetaman irraa kaanee wanta dubbannu baay'ee qabna. Garuu gara godinaatti yoo dhufnu maaltu duubatti hambisaa maaltu fakkeenya irraa fudhachuu isaan dhorkaa warruma maqaan jijjiiramee caasaa duraanii keessa turan warra Opidoo jedhaman maqaa qofa jijjiiratanii achi jirumoo hawaasa sanaaf hangam quuqamanii hojjetaa jiran moo akkuma duraanii sana warruma mataan dhakaa namaaf hinnaane waa'ee sabaa yaanne sanniintu ammallee si jira wanti jijjiirame maaltu jira akka amma naannoo mootummaa federaalaatti yaalamaa jiru yaadamaa jiru kanatti hojjetaa jiru moo ciisaniituma maallaqa uummataa saamaa jiru maaltu jira wanti beektan maali wanti keessaa beektan wanti sin beektan maaltu jira baajaniin dhufaa aballii fi walgahii fi maaliitti dhumaa rakkoon uummataa hiikamaan jiru jijjiiramaa hin jiru. Finfinnee kana keessa laala beeta mangistii laala naannoo kana laala akkamitti akka hojjetamaa jiru isin galee maaliif kana fudhatanii hojjechuu dadhaba maaltu isaan rakkise maal meenatti maa angorratti wal hamachuu rakkoo hawaasa keessatti uumanii wal qoqqoodiinsi akka jiraatu taasisuu malee mee wanti hojjetanii qabatamaan lafa jiru jijjiirama kana keessa kana dhufe jettanii yaadamaatu jirame. Ummata hiraarsuu hidhuu sababa malee itti laxxafanii maqaa itti laxxafanii isin galee nama aariirraa qaban namni isaan gaafatu hin jiru. Gaafatu isaan hin jiru warri isaan gaafatu hin jiru akka fedhanitti abbaa fedhan hin sodaachisan abbaa fedhaniinidhaan abbaa fedhan immoo ajjeesan isin galee so maalidhanni ajaja si kennamuuf immoo maaltu kana fide maal jijjiirame tokkoffaa aangoon isin kennamu aangoo yeroo gabaabduuti. Akkasumas immoo umriin isin kennamullee kan rabbi harkaallee isin kennamullee baay'ee gabaabduudha. Sana keessatti carraa argattanii aangoo mootummaa Oromoo harkaa qaba jedhame kanatti maal hojjettame maal jijjiirtame akkamitti bara meeqarraa kaasee anuu hanga umrii kiyyaa kana jechaadha gaara washaa keessatti uummata guyyaa guyyaatti dhumu baay'eetu jira. Egaa warri yuunivarsiitii madda walaabuu dhumanii eegas nama meeqa hiyyeessa meeqatu boolla san keessatti kufee hafe. Speed breakerii hojjechuuf bajeta isin barbaachisaa speed breakerii yoo isin barbaachisee bajetaa xumura irratti isa qabattanii hin hojjettanii immoo karaa sana karaa federaalaatiin hojjetamu federaalaaf riippoortii gootanii abraa godaanaa federaala hojjetuuf uummanni keenya nu jalaa dhuma jettanii iyyitanii kantiibaan bulchaan godinaa iyyiteertame natti hime hangam quuqamteme gaafa nan dhaqee lafee namoota dhumanii sana lakkaawamas ittiin dhagaane sitti uummata tokko hin taane gaafa abdii baalee duu gaafa barsiisonni meeqa boolla san bu'an namumti quuqamee mee ati dhalataa achiiti yoo haa ta'an eenyu akka ta'es hin beeku baay'ee kantiibaan eenyu akka ta'e hin beeku bulchaan godinaa eenyu akka ta'e hin beeku garuu maal mabsinitti dhagahamuu didamee natti maa maal raagotu aangoo keessan kana boraafattanii ciiftanii Finfinneetti deddeebitanii aballii keessa nyaattanii lafa Oromoo saamtanii gurgurtanii kaanitti cirtanii kaanitti waal gootanii nama dhumisaniif maa yaadda'uu diddan. Guyyaa guyyaatti warri sunillee shiwaan yuunivarsiitii ta'eef gurra argatanii hagas mara akkasitti faarsameef warri otoo hin beekamin boolla sanatti hafan guyyaa guyyaatti du'an baay'eetu jira.
ناتما مال مي أنغون كيسا مال أنغو ربي تناما كنا عمرين كيسا اللي قبابدو أنغون كيسا اللي قبابدو قرو حواس هاد هي سهاد إيرا هاد آتي توم براتين سيبارسيستي بادياتي سيباستي أنغورا سيكورسيستي سنة ياد دي بيتا ناتما speed breaker تك أبا كبينيا سببا فاسبابي دادات المالك الراغورتني والجايتي الرافضتني أبلي وليكود دنسنا ما كراتين نوجتنا كراسنا ما تنوجتنا كراسنا تنوجتني كعدتني وانا نو كيسنجر موبلايز غوتني وانا ددا وجتني كرار مسنا وانا سلباس نركجر وجتودن ديسنا ابرا غدانا ساتو داندي سوني موتما فدرالانيس هاجراتو ينيونيس هابولچو غرو مت كينيا تغيا غيا تبول سنتي اماجرا دواجرا جتني مين مت كوكامي بلچا غوديناتي مو ماني كانتيبا دمو مي ديمنا غينياتي مو باين أرسي كان أرسي في مو وانتو ده سالباتا أما أنا كيستي فكينيا فكا دوبرتي تو كوتاما وانت سالبا وان كرشيتي كوتين غوتشودان دينيو غارو هينغوني أكاكينو مانا كيسا ليمو أبو أكا مانا كيسا ملاج أبو تسنيجالي وانت أما أمتها في تشيسا لبو متى هذا برساج يكون جال بلان ترافيكي أكبيات ترى كودا أبويات ترامون ميك أكلبو أبان ميكامات غارومو سبب داندي جلتا سبب داندي حماسنان بوياتي لبون إلمان هي سامي كروبان سن إني ما تقوق أمي أكمل توجه ثمون جدي تكوجرا سمون كيسن سناقافته سنيجالي دكتور قدتان أباني hospital نجيلي أرسي نما باي جماعة بيو أمريكا تيلي hospital كابينيا غاري نما كابو الدنيا رات مانا أنا جدامي ورين دريسوني كابن نما كابي نما درينيا غاري جراتو غارو إني في وإيدان دي بالي أكا هجتا موف راتي هجتا جر أنا مكاس أنا تنبهو أنا مكاس أنا سنبهو إني أكبلشوا سنبهو إني وقتها سنبهو غارو كنت سي مزيم عبد العزيز كنت سنجلشة أرجعتي مزيم جرتاس عندرت باي أرجع واني كريكوستي أرجع سنجلشة تابو كنا لا akan dukan nagot bale biya kamadi biya garbu jedama lafti bal'an baydo oromiya keessa bal'an jedhame beekamu bale oomishni kamadi immoo kan akka addunyaatti sagarsiifamaa jiru wanni baleeti kotti seenu muzayye كبالي سن كبالي ومشاجر سن كنت Sano join kamna kara-karati no main jenno. Irra guddaa bishaanii wanni amma magaalaa tana miidhe bishaanii irra guddaa rakkoon guddaan bishaan. Baay'ee galatoomne. Abdul Jabbar ulfaadhu. Nama biraa fincarraa kennaa
Tomi game yoo dhagahanii fi yoo sirreessanii fi game kinoo galti isaaniif ta'a. Bishaan laga shaayyaa rakkoo bishaanii qabdu gammaatitti taaniituma balli nyaatu sana balli nyaatu wal ga'iin deemu ummatan dubbisanii isaanii haayilaandiin dhugu. Amareef kana reef nama miidiyaa OBN anillee kaama waa'ee sanamma akka waan dalagaa jiranii mul'isiisanii beektaa? Ana makalee fattana laaleeyyuu jecha dhoomaa dalagamuutti hin jiru dhiisisu. Illee akkuma naati. Namnummaan dalagaa jiru safara sanuu hin jiru. Kanaafi naasoo kiyyaaf cirraa qabu waan ta'eef galatoomayyee sagalee uummataa yoo taate guddaa si beeka. Galatooma jabbar ulfaadhu Kanaafi rakkoon galatoomii ati sulfaadhu. Rakkoon bishaanii bal'ina waadaa yaa warraamte rakkoon bishaanii bal'inaan jira dhageessanii iftanii koleeraafuu saaxilamee ture manni Baalee jechaadha rakkina bishaaniitiin kan ka'e kun soba moo dhugaatu Baalee hangam dubbattee beeksisi gaafachaa turan jalatti illee Maasi Tomi ulfaadhu yaada akkasii kaasuu keetii fi addugaa dubbachuuf dhalataa magaalaa saniiti abaabayyuu irraa jalqabee haga akaakayyuutti waan natti dhaga'ame irraa ka'een dubbachaati jira waan beektan waan hojjetames yoo jiraate jechumaan akka kaastan inni isinitti hima. Wanumaan maramtanii duutan. Maal abbaa keetii irraa goota waa'ee dhirsa kiyyaa waa'ee dhimma guddaa isaa jira waa'ee wanni gadi baatee asoftaatan. Kanaaf kana asitti goggoddi waan gadi deemtu na gaafata kan waa'ee uummata kootiitti na cinqaa inni waa'ee immoo dhirsa kiyyaasa. Gara finaarsa. Asiinishi gasti gaafan seenuu jedhu na seessisuu dide madda walaa boqotta siin seen amma shaayee amma si galcheeraayyee. Ubi salaalee kolfeeti salaalillee nan dhufa bara salaalees maal akka hojjetamaa jiru Baales Jimmas Wallaggaas hunda nan dhaqa. Hunda isaa qoradhe amma bar waan qoradhe bar waan takka pointi takka dubbatan jiru bar waan dhagaye waan godhamaa jiru waan musinaa corruptionii godhamaa jiru waan daba mata irratti godhamaa jiru ila sumanii takka hin dubbanne waa'ee sanii miti waan salphaan sinii kaasaa jira itti deebinan paartii 2 qaba paartii 2 paartii 3 qaba sinii galee miti Somaalii yoom dhuftaa Somaalii gaafa bilisoomte dhuf Araba qallaali moo Hamilton Abdulaziz Yasin kootu meeshaayi maaliif akkasin baasu rabbi haa beeku shira qabu wanni kun hojiin qabdu beektaa takka oduu odeessuuf walii gad fiiddeetta galee ani barre waan rakkan tokko hin jiru wachaadha garuu waan mata kootiin na dhukubaa eenyumatu dubbataa fi na cinqaa
waa'ee haadholii waa'ee dubartootaa na cinqaa ni galee uummanni waan ibsatiin hojjetu waan immoo humna isaatiin maamiltan akkam ayyaa lafee nagaa akkam nagaa jira galata waaqa waa'ee baalee waan beektu jira waan gaariis waan hanyaraas maali makarrabaane akkamitti wallaalla warra nu dhaletu keessa jira kan waliin dhalatetu achitti hafee ka waliin dhalanne ka waliin guddanne ka waliin barannetu keessa jira jiruusan qaamaan bira hin jirre malee guyyaa guyyaatti numa dhageenyaa numa agarrasi qubuma qabna akka maraa bal'oo fi dhiphoollee sagantaa jiraachuu numa dhadhagahee ijoollee mateen warra dheengadda waliin turre sanfaa irraa dhageenye ammatti marii tokko akka qopheessite keessattuu rakkoo kalee malee dheengadda roobetti dhalatte sanii wajji wal qabatee waa mari'achuu barbaanna ka jedhu dhagahee wanni ammatti walitti sagantaan kun sababu saanuma natti fakkaata. yaa dhugaa Kasimi kasanirraa hamte baalee waa'ee kanaa ka akka kaasuna taasise keessaa tokko waa'ee jechuun jalaa gubachuu sanaa tokkoffaa uummanni sun nama sagalee ta'ee fi waa'ee rakkoo naannoo sanaa dubbatu hin jiru. Akka wanni ta'e beekta akka durba maali ni mannaan gidduutti hafe asin nama qaba jetta asin nama hin qabu asin jedhamee gidduutti hafeeti waa'ee rakkoo sanaa hin dubbatamne. Kana dura gaafa magaalaa Finfinnee keessatti bakka wayiitti balaan ibiddaa ka'u adda addaanis dhattee daawwattee turte kantiibaan innaa uummata sanillee wasuu deebisanii dhaaban si galee. Warri achi sun hangam dhaqaniitu maal ishee godhanii jiran bulchitoonni achi kantiibaa isaa ta'u bulchaan godinaa I don't know eenyu jalatti akka kantiibaan itti fakkaatame magaalaa yoo ta'e osoo dhaqanii ilaalanii jajjabeessaniirani wanni kun akka daldaltoonni suni ikoonomiin namoota kana marraa bar akka jirutti barbadaa'uun isaa bar indirectly ikoonomiidhuma naannoo sanaa miidhaa biyyaa miidhaa. So kanarratti deebisanii dhaabuu irratti immoo maal hojjetan jettee yoo gaafatte homaa dhaqaniitu waan lalan natti hin fakkaatan isaan walgahii fi maalii malee quba waan qaban natti hin fakkaatu. Kun immoo waanuma wal fakkaata Oromiyaa keessa jirudha. Everywhere yeroo ati deemtu yeroo kawii deemtu walgahii yoo deemtu walgahii hin argattu bakka abbaan dhimmaa akkamitti akka raawwachiifatan rabbi haa beeku. Kuni rakkoon bakkuma hunda jira amma kan walgeenne akkuma ati jette balaan suni diinagdee magaalaa sanii yookaan immoo guddina godina sanii miidhuu qofa osoo hin taane baay'ee tokkoon baay'een keenya ijoolleen as jirru Finfinnee jiraannu fi alas jiran mana keenya maatiidha kan obboleessaa kan obboleettii kan abbaa kan haadhaatu gubate amma biyyi keenya biyya yeroo baay'ee rakkoo hin baata dandamatee biyya rakkoo dandamatee jiraatu biyya xiqqoo jajatee guddoo baatee nama waliin jiraatu rakkoo xixiqqoo tana maal jennee namatti himna jedhee mootummaa miti nama dhuunfaattu nama himanne akkasumatti gadi qabatee nama jiraatudha. Nageenya amma ittiin badhaafamuu bira geenye kanallee akkamitti akka dhufe ijoolleen biyyaa martuu numa beeyna ibiddi manni inni hin seenin hin jiru warri caasaa mootummaarra jiranis maleekaa miti gubbaa kana gadi hin dhufne hiriyootuma keenyaa yookaan immoo warruma maatii sana keessaa bahanidha. Maaltu fudhatame rakkoon sun wayita argamtu hagam hadoodan ka jedhu san boodumaaf keenye ammaa fi maatii san dandamachiifne hundeedhaan ammoo rakkoon akkasii akkan argamne ka komannullee gaafa akkasii na biran dhaabanne si komadde gaafa akka du'aa baluu maanarraa hafte waliin jechuu bira ga'uun durattu amma ka jige ka ibiddi daaraa godhe kana ol qabne hundeedhaan ammoo waa'ee baalee platformii ittiin mari'annutu hin jirre yeroo baay'ee waluun beeknu
amma dengadda yaadatamasi abaluun kun illeen baale ijoollee baaleeti abaluun kun illee akkasii waliinuu jechaa turre nama baay'ee kan hin beekne kan akkanumatti kallattii biraatiin agarru hedduu agarree tokkoffaani waltajjii akkasitti ittiin dhufnee yeroo yerootti waa'ee biyya keenyaa ittiin mari'annu ittiin illee hirmaannu kanu keessa jallatellee ittiin abboomaa kana goote jennee ittiin wal qeeqnu qabaachuun ka dursaa tahee ka itti aanu akkuma mootummaa keessa illee jira namni keenya rakkoo hin himatu. Normally yaadni isaa warra qabeenya jalaa manca'e sana gargaarudha. Finally wanti nu gochuuf deemnu jara san kaan immoo qaamni midhaallatu I think bira gaa jedhee yaada. Kanadha kaayyoon kiyya guddaan waa'ee rakkoo qofa haasoo ta'uu hin taane rakkoo namni danda'u rakkoo uummata wajjin taanee hiikuu dandeenyu yoo jiraate waliin akka hiiknuuf faayinaalii haasofti keenya kan barbaachisee jechaadha. Kan humna mootummaa humna guddaa barbaaduuf isaanumaaf dhiisna jechaadha. So kan jechuun barbaada amiltanii yaada gaarii kaasee madda miidiyaa ammallee jirta garuu seenuu hin dandeenye. I don't know one thing beeku silkii ammallee waan kana restart godhee seenuu na barbaachisa. Barifa atillee seentee akka waa tokko haasoftuun barbaada. Yoo dandeesse ergadhu requestii